Akkam jirtu faamilii nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii ani naguma nagaa galata waaqayyoo. Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa yookaan holmaa sharafaa guyyaa hundayyuu karaa itoo bilaak maarkeetti akkasuma karaa baankiitiin illee qabaddeen dhufaa jechuudha. Akkasuma guyyaa har'aarree qabaddee dhufeen jira jechuudha. Akkuma beekamu karaa itoo bilaak maarkeettiin biyyoota 20 karaa baankiitiin immoo baankota dhaqajareen qabaddee dhufa jechuudha. Akkuma jedhee baankonni maaliifuu wal fakkaatan miti waan ta'eef jechuudha. Baankonni hundumtuu garaagaraa jechuudha. Kan baankii hawwaatti sharafatu baankiin daldala Itoophiyaa kan biraatti hojii gamtaa Oromiyaa kan biraatti baankiin siinqee hundumtuu garaagaraa jechuudha. Baankonni akkuma maqaa isaanii garaagara ta'e sharafannaa yookaan jijjiirrannaan maallaqaa yookaan doolaarii isaaniirree garaagaraa jechuudha. Kanaaf baankii kakka jareenii qabaddee dhufaa jechuudha. Guyyaa kalee baankii hojii gamtaa Oromiyaati jechaadha. Viidiyoo kalee keessatti biyyoota 5 qabaddee dhufe. Guyyaa irraa immoo baankii kajareen baankii hawaashiin biyyoota 5 jechaadha. Salphumatti karaa itoo bilaak maarkeettiin akkuma beekamu biyyoota 20 egaa guyyaa irraa biyyoota 20 karaa baankii hawaashiin immoo biyyoota 5 jechuudha. Salphumatti karaa itoo bilaak maarkeettiin biyyoota 20 karaa baankii hawaashiin immoo biyyoota 5 jechaadha. Egaa warroonni mana kanaaf immoo haara taatan sabskiraayibii share laayik gochuu hin dagatinaa sinin jedha. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheerii laayikii godhaa sinin jedha. Koomentii irree barreessaa yaada qabaattanii immoo biyyoota biraarree itti dabala jettanii koomentii barreessaa sinin jedha. Egaa akkuma beekamu guyyaa irra karaa itoo bilaak maarkeettiin dabalee jira jechuudha. Dabalee jira birii fakkeenya birii Paakistaan birii Yemen qofaa jechuudha. Harkaan hin daballe isaan akkan xiqqoodha jechuudha. Sharafaan baay'ee xiqqoodha. Birii biyya keenyatti waan baay'ee xiqqoo ta'aniif yoo dabalan isaan gamuu hin dabalanii yoo hir'isan isaan gamuu hin hir'isanii jechuudha. Baay'ee xiqqoo waan ta'aniif jechaadha. Birii Yemenii fi birii Paakistaanii jechuudha. Kanaafuu kanarraan kan hafe biyyoonni 18 dabalanii jiru. Karaa itoo bilaak maarkeettiin guyyaa irraa salphumatti itoo bilaak maarkeetti guyyaa irraa dabaleetu jira jechuudha. Guyyaa kareerra dabaleetu jira. Guyyaa kaleechaa qannasee ture. Guyyaa dhengaddaallee akkasuma guyyaa har'aa immoo dabaleetu jira jechaadha. Karaa itoo bilaak maarkeettiin egaa akkuma beekamu biyyoota akka Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii hoomarri haala Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet dinaara, Baareen dinaara, Joordaan dinaara, Chaayinaa yuwaanii, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Swiss firankii, Turkii liiree salphumatti biyyoota 20 jechuudha. Amma biyyoota muraasan maqaa isaanii dhahee jechaadha. Karaa baankiitiin immoo jechaadha. Akkuma jedhe baankii hawaashiin guyyaa irraa biyyoota 5 kanneen akka Ameerikaa doolaarii, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Paawundi sterlingii fi Yuuroodha jechuudha. Akkuma beekamu biyyoota 5 jechuudha. Guyyaa tokko tokko biyyoota 6 birrii biyya Kuweet illee ittiin dabalaa jechuudha. Guyyaa irraa garuu ittiin daballee biyyoota 5 qofanii qabadhee dhufee jechaadha. Egaa guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a guyyaa irraa akkasuma Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechaadha. Ameerikaa doolaarri tokko guyyaa irraa karaa itoo bilaak maarkeettiin birrii 100 birrii 82 fi saantiba 28 jechaadha. Birriin Ameerikaa guyyaa irraa dabaleetu jira jechaadha karaa itoo bilaak maarkeettiin. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin karaa baankii hawaashiin guyyaa irraa birrii 100 birrii 59 fi saantiba 33. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin karaa itoo bilaak maarkeettiin birrii 100 birrii 29 fi saantiba 95. Awustiraaliyaa doolaariin karaa itoo bilaak maarkeettiin birrii 100 birrii 27 fi saantiba 23. Hoomarri haalli karaa itoo bilaak maarkeettiin birrii 400 fi birrii 73 fi saantiba 97 jechuudha. Karaa itoo bilaak maarkeettiin kan itti aanu Duubaa dirhaamiin karaa itoo bilaak maarkeettiin birrii 49 fi saantiba 62 jechuudha. Birriin Duubaay guyyaa har'aa dabaleetu jira jechuudha karaa itoo bilaak maarkeettiin. Akkasuma immoo Duubaay dirhaamiin jechaadha karaa baankii hawaashiin birrii 44 fi saantiba 36 jechuudha. Karaa baankii hawaashiin birriin Duubaay tokko jechuudha yookaan dirhaamni Duubaay tokko jechaadha. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa riyaalli karaa itoo bilaak maarkeettiin birrii 48 fi saantiba 53 jechaadha karaa itoo bilaak maarkeettiin jechaadha. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa riyaalli karaa baankii hawaashiin jechaadha. Akkuma jedhe birrii 43 fi saantiba 42 jechuudha. Birrii Saawudii fi birriin Duubaay garaagarummaa birrii tokkooti jechuudha. Birrii tokkoon wal caalu garaagarummaa bakka birriinuma tokko jechuudha. Gabaabumatti jechuudha malee wal madaalu jechuudha gabaabumatti. Kan itti aanu Kuweet dinaarri karaa itoo bilaak maarkeettiin birrii 500 fi birrii 89 fi saantiba 71 jechaadha. Birrii Kuweet jechaadha. Birrii tokkoffaadha. Birriin Kuweet kan birrii Kuweet caalu hin jiru. Birriin Kuweet mootii birriiti jechaadha. Itti aanee birrii Baareen jechaadha. Lammataan isaan kun baay'ee gurguddaadha jechuudha. Kan itti aanu Baareen dinaarri tokko karaa itoo bilaak maarkeettiin birrii 400 fi
birrii 83 fi saantiba 58. Kan itti aanu Joordaan diinaarri karaa Itiyoo Black Marketiin birrii 200 fi birrii 57 fi saantiba 02. Kan itti aanu Chaayinaa Yoowwaaniin karaa Itiyoo Black Marketiin birrii 26 fi saantiba 90 jechuudha. Birriin Chaayinaallee dabaleetu jira guyyaa har'aa. Kan itti aanu paawundiidha. Paawundi sterlingiin karaa Itiyoo Black Marketiin birrii 200 fi birrii 45 fi saantiba 14. Birriin paawundiin illee dabaleetu jira guyyaa har'aa salphumatti dabalaniitu jiru jechuudha. Akkuma dura dubbadde biyyoonni hunduu dabalanii jiru jechuudha. Birrii Yemenii fi birrii Paakistaan irraan kan hafe jechaadha. Akkasuma immoo paawundiin jechaadha karaa baankii Awaashiin birrii 200 fi birrii 11 fi saantiba 09. Yuuroon karaa Itiyoo Black Marketiin birrii 200 fi birrii 8 fi saantiba 45. Akkasuma immoo yuuroon jechaadha karaa baankii Awaashiin birrii 100 fi birrii 86 fi saantiba 07. Kan itti aanu Koronaadha. Koronaan karaa Itiyoo Black Marketiin birrii 18 fi saantiba 89. Iswiis baankiin karaa Itiyoo Black Marketiin birrii 200 fi birrii 25 fi saantiba 67. Turkii liireen karaa Itiyoo Black Marketiin birrii 3 fi saantiba 86. Egyptian paawundii yookaan birrii Egypti yookaan birrii Gimsi tokko jechuudha. Karaa Itiyoo Black Marketiin birrii 3 fi saantiba 60. Israa'el shekeliin karaa Itiyoo Black Marketiin birrii 59 fi saantiba 97. Kan itti aanu Yemen rihaalli karaa Itiyoo Black Marketiin 0 saantiba 76 jechuudha. Birrii Yemen akkuma kaleessatti jira torbee tokko intaa kanumaan jira jechuudha. Kan itti aanu Hindiyaa ruupiin karaa Itiyoo Black Marketiin birrii 1 saantiba 88. Paakistaan ruupiin karaa Itiyoo Black Marketiin 0 saantiba 65. Birriin Paakistaan illee kanumatti jira jechuudha. Irraa guyyaa meeqa jechuudha. Salphumatti guyyaa irraa kan dabalee birrii Paakistaanii fi birrii Yemen bichaadha jechuudha. Birrii Paakistaanii fi birrii Yemen malee kanarraan kan hafe biyyoonni 18 guyyaa har'aa dabalaniitu jiru jechuudha karaa Itiyoo Black Marketiin jechaadha. Egaa kan biraa immoo kana jechuu barbaadu warroonni Joordaanii Beerut yookaan Libneen jirtan fakkeenya birrii biyya Joordaanii diinaara jedhama. Warroonni mana madaab jirtan immoo diinaara biyya sana osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Beerut yookaan Libneen birrii biyya Beerutii paawundii jedhama jechuudha. Maqaan birrii biyya Beerutii paawundii jedhama jechuudha. Kanaaf isinillee birrii biyya sana miti jechuudha. Paawundiin baay'ee xiqqoodha. Paawundoota keessa baay'ee xiqqoodha jechuudha. Paawundiin garuu hedduutu jira asirratti. Paawundiin Beerut yookaan Libneen immoo baay'ee xiqqoodha jechuudha. Akka birrii Yemenii akka birrii Paakistaanii jechuudha. Salphumatti birrii biyya keenyatu caala jechuudha. Birrii Itoophiyaatu caala jechuudha. Birrii Beerut yookaan Libneen jechuudha. Kanaaf isinillee birrii biyya sana osoo hin taane doolaarii fudhatu jechuudha. Doolaariin immoo hedduutu jiru. Fakkeenyaaf ani Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jira. Ani maqaa isaanii dhaheen doolaariin hedduutu jiru jechuudha. Ani biyyoota sadi bicha maqaa dhahee malee hedduutu jiru. Kanaaf isin salphumatti doolaarota keessaa Ameerikaa doolaariidha jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii Beerut yookaan Libneen jirtan birrii biyya sana osoo hin taane Ameerikaa doolaariidha jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa irraa karaa Itiyoo Black Marketii yoo ergattanii jechuudha. Warroonni Joordaanii Beerut yookaan Libneen jirtanii birrii 100 birrii 82 fi saantiba 28 jechuudha. Isuma dura dubbadhee jechuudha. Ameerikaa doolaariin kana ta'a waan ta'eef karaa Itiyoo Black Marketiin jechaadha. Immoo karaa baankii Awaashiin immoo yoo ergattanii birrii 100 birrii 59 fi saantiba 33 jechaadha. Maaliif Ameerikaa doolaariin guyyaa irraa kana ta'a waan ta'eef jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii Beerut yookaan Libneen jirtan birrii biyya sanaa osoo hin taane Ameerikaa doolaariidha jechaadha. Kanaan herreeggattu jechuudha. Tarii immoo warroonni Joordaan jechaadha. Warroonni haala hojjettan tarii yoo diinaara fudhattan garuu walii galteen warroonni mana madaabee hojjettan Ameerikaa doolaariidha jechuudha. Garuu haa ta'uyyuu malee isin warroonni haala hojjettan yoo diinaara fudhattanii diinaara isaanii dura dubbadheen herreeggattu jechuudha. Warroonni Joordaan jirtanii jechaadha. Egaa gabaabumatti viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Viidiyoo biroo jira goolitti deebinutti nagaan naaf tura.